kabajamoo gatiitti itti baata ba'aa guddaa ulfaataa kooree laphee dhiibee gammadee jiraata. Eeyyee kooruu qabaa harkisaa hojjetee of bulchuu dandeenyaan qixxeessa baratee kan hojiin kabajne kabajan argatu namni hojiin quufne qaba waan dubbatu. Hojiin nama koorsaa harka ofii ulfinaa hojjetee argatee dadhabaaf waa kenna. Namni hojii jibbee yookiinis tuffate kooree hin haasa'u boquu wal qabatee. Kanaafi kan kooree hojiin nama koorsaa xinnaas ta'u guddaa qolees ta'u qoosaa hattuu ta'uu mannaa qoleetti baatanii of tuuluun hin badu qomallee dhiibanii.